guyyaa gaddaaf yaadannoo wareegamtoota ilaalchisee ibsa gurmuu deeggarsa Koongireesii Federaalistii Oromoo idil addunyaa irraa kenname. Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa qabxii 10 qabu gaafa ji'a onkololeessaa bara 2015 keessa baasee ture. Ibsa kana keessatti hiriira addaan hin cinne hanga maaster pilaaniin haqamee Oromoon mirga abbaa biyyummaa argachuutti akka addaan hin cinne yaadachiisee ture. Kanatti dabaluudhaan guyyaan yaadannoo wareegamtootaatiif guyyaan gaddaa tokko akka labsee ture. Guyyaan kun Ebla 23 akka lakkoofsa Habashaatitti yookaan ammoo Ebla 30 April 30 yookaan Miyaazyaa 23tti akka yaadamu labseera. Kanaafuu gurmuun deeggarsa Koongireesii Federaalistii Oromoo idil addunyaa Oromoon addunyaa guutuu guyyaa kanatti tokkoffaa dungoo qabsiisuudhaan, lammeessoo huccuu gurraacha uffachuudhaan, sadeessoo social media irratti profile picture kenna waan yaadannoo kana argisiisu, suuraalee yaadannoo kana argisiisu jijjiiruudhaan, akkasumallee seenaa wareegamtoota kanaa katabnee maxxansuudhaan, akkasumallee duula social media kan akka Twitterii, Facebook, Snapchat gochuudhaan fi suuraalee ajjechaa fi miidhaa kana ji'oota 5 darban kana keessa raawwataman maxxansuudhaan akka yaadannoo waamicha isiniif taasisa. Injifannoon uummata Oromootiif, injifannoon uummata cunqurfame maraaf gurmuu deeggarsa Koongireesii Federaalistii Oromoo idil addunyaa.